Haadha manaa obboleessa koo meeshaa bitattee durbummaa koo balleessitee dhugaa dubbachuuf viidiyoo har'aa baay'ee na ajaa'ibe. Hamma dandeessan dhaggeeffachuu viidiyoo kana haga dandeessan haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Barumsa hedduu argachuu dandeessu. Tarii namoonni tokko maaliif ilmi namaa akkanatti jechuun uumamumti ilma namaa tokko iyyuu dhugaa dubbachuuf nama gaabbisiisa. Ilmumti namaa maaliif uumame haga jedhamutti namaan geessa. Baay'een keessan yeroo seenaa namaa himtu maaliif eekamtaa ka jettan ni jirtanii haga danda'e eekamuu dhiisuu kana ni yaala ifama. Kan eekamu maaliif akkas taatu maaliif badduu maal fayyadaadha kan malee jireenya keessan jiraachuuf miti warri xiqqoo isin mufachiisas keessatti ifama. Immoo seenaa kana hundarraa dubbachuun barbaadu waan safuu cabsu jira. Tampileelii gubbaa isiniif kaa'aa. Warri seenatti argitan illee seenaa akkasii yoo natti argitan irraa hin dubbadhu isiniin jedhee jira. Yeroo keessaa hafu seenaan keessan maaliif keessaa hambistee jettanii warri na komattan asumaan nu ifama. Namoonni seenaa gurguddaa akkasii qabdan yuutuubii gammachiis tashoomee beektu waan ta'eef karaa isaatu argattanii baay'ee gaariidha jedha. Asumaan gara haamsaatti yookaas gara seenaatti isin dabarsaa. Viidiyoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Ani yeroon biyya Arabaa dhufee umriin koo waggaa 17 waan ta'eef dhugumatti waan takka waan baalagii waan jedhamu gonkumaa waan hin beekneef namni biyya Arabaa na fide haadha manaa obboleessa koo yookaas sayyuu ka jedhan beektu mitiire isheetu qarshii hundaa danda'e biyya kana na fide waan ta'eef ani waan takka waan hin beeku waan hin qabaanneef haati manaa obboleessa koos waggaa 17 biyya Arabaa kana keessa waan turteettuuf qabeenya hedduu magaalaa Finfinnee keessa waan qabduuf obboleessi koos nama gaarii sirriitti ishee dhugumatti haadha manaa kooti jedhee eeggachaa waan jiruuf anis gara biyyaan gala jettee bakkuma ofii ishee hojjettu ofii fooqirraa hojjettee dakaammoo namni sararatanyaa barbaada jechuun na fiddee anis baay'ee gammadee naannoo baatii 5 yookaas ji'a 5 yeroo hojjedhu guyyaa tokko dhuftee guyyaa Jum'aa walitti waan dabalamnuuf walumaa galatti Araboonni sirriitti guyyaa Jum'aa walitti waan dhufaniif seenaa ajaa'ibaa rooshennaaf qooddu ani obboleessa keetti gonkumaa deebuun barbaadu obboleessa kee miti abbaa manaayyuu sirumaa hin barbaadu waan fayyadamaa jiru sitti himuu baadhus dhugumatti ani dhiira kan jedhamuyyuu gonkumaa galagalee hin ilaalu rooshennaan jettu anis baay'ee rifadhee obboleessi koo qabeenya akkas godhee seegaa jira maaliif akkas gootaa maaliif maraattee isas maraachitaa jedhe yeroo isheetti himu isheenis ati dhuguma dhiira bira hin geenye jedhii kakadhu jette yeroo na gaafattu anis dhuguma koo dhiira bira ga'ee waan hin beekneef kakadhee fi isheenis guyyaa tokko gara fooqiitti yoo oluftee waa si barsiisu qabaa yookaas gada dhufaa jettee maadaamii ishee badaa wal bira waan nun tursineef gara fooqiitti ol deebite dhiima walii qabna mitiire lakkoofsa waliis hin qabna haa ta'u malee isheen yeroo ani lakkoofsa ishee yookaas karaa dhiimuu ishee daawwaluu fi wanti sun karaa dhiimuun daawwalamu sababiinsaa sagalee koo waraabbachuu dandeessa jettee yeroo isheen natti himtu dhugaa dubbachuuf ani sagalee namaa akkatti waraabaniyyuu gonkumaa waan hin beekneef sababiinsaa biyya namaa reefuu waan dhufuuf guyyaa tokko qacarraa ta'e sargii wayii waan jiruuf ishees anas manatti dhiisanii sarratanyaan deemuu qabdu jedhanii walumaa galatti ijoollee xixiqqoo waan hin jirreef maatti gooree sarratanyaan barbaadan mitiire akka carraa ta'e isheetiin daka bu'iyyanii sababiinsaa daka jaartii jaarsa ijoollee ishee achitti wal ga'u waan ta'eef fooqirra hojiin hammanatti waan hin jiraanneef isheenis dakatti gaduftee guyyaa sana seenaa ajaa'ibaa ka guyyaa tokko sitti hima jedhee dhiise kunoo siif fidee dhufee jettee meeshaa dhugumatti biyya eessaa keessattuu yookaan abjootiin argamee hin beekne yeroo isheen natti fiddu anis baay'ee rifachuun eessaa fiddee jedhe yeroo ishee gaafu anis waggaa 4 dura mana jijjiirattee waan turteef namittiin duraa waggaa 4 ergi bira teessee biyya galuu waan hin barbaanneef jijjiirattee haa ta'u malee mana sana keessa ijoolleen Filiippiinii yookaas kan akka kuurii ka arabni jettu mana sana keessa waan jiraataniif meeshaa kana isaanumarraa bitattee gatii guddaatiin itti fayyadamaa waan turteef anis maal si fayyadare kuni dhugaa dubbachuuf kuni hafuura 66 yookaas hafuura 666 walumaa galatti hafuura seexanaati malee kun faayidaa maal qaba
yaa rabbii osoo lubbuun jiru dafii addunyaa kanarraa na kaasii jedhee yeroo isheetti himu isheenis dhugaa dubbachuuf kana obboleessa kee yookaas abbaa manaa kootti yoo dubbatte asumatti araba sitti waamee isheenoo badii akkanaa qabdii lubbuu ishee balleessaa jedhee araba sitti gorsa jechuun yeroo isheen natti dubbattu anis reefu famitiire sirriittuu afaan arabaa waan hin beekneef lakkeen obboleessa kootti waan kanan dubbadhu nan maraadhe namoo jechuun isheenis galgaluma sana himee itti fayyadamta jechuun gidduma yoon dide lubbuu koo na baasisti mitiire anis waan godhu wallaalee maashinii sana chaarjiirra kaawwattee yeroo isheen gara qaama kootti buttu dhugaa dubbachuuf waanuma akka maagineetii ofitti na butu bichaa arge malee waan takka maal akka ta'es gonkumaa waan hin beekneef anis achii gaggabee yeroon ka'u isheenis har'aa booda sirriitti bartaa jechuun mana sana keessatti yeroo natti himtu anis rakkoon qabu naaf kenni jedhee isheerraas fudhee isheenis taraa fayyadamnaa homaa rakkoon qabu bishaan ho'aatiin yoo miicame rakkoon tokko nurraan hin geessisu qorraan ta'e malee jechuun haala isaas na barsiiste maadaamii ishee lafa barii yookaas halkan yeroo uftu gara manaatti fudhatte yeroo galtu anis homaa rakkoon qabu jedhee yaa rabbii badiin kuni koomoo kan isheeti jedhee akka amantaa kootti jilbeeffadhee kadhee yaa rabbii cubbuu koo naaf dhiisi jedhee imimmaan koo hangalaasee galgala sana boohaa bulee haa ta'u malee ganama yeroo lafti bari'u lookshinii ergachuu waan hin beekneef meeshaa sana manuma sana keessatti dhiisee rifadheera waan ta'eef yeroo lafti bari'u uffata koo fudhee paaspoortii koos waan tokko osoo hin fudhatiin biyyuma sana keessa fiigee suuqii wayii seenee ijoolleen biyya kana keessa waan jirtuuf anis isaanitti daawwaladhee bakka suuqii sanaa maal akka jedhamu yookaas naannoon sun maal akka ta'e isaaniin gaafadhee abbaan suuqii sanaas ijoollee sanatti naa himee battalumaan achiitii na baasanii anis ijoollee Oromoo bira deemee dhugaa dubbachuuf biyyi keenya tokko osoo hin taane miidiyuma irratti wal beekna malee. Garuu haa galatoomanii waan tokko osoo na dhibiin dhufanii bakka sanaa na fuudhanii anis amma naannoo waggaa 8 hojjetachaan jiraatii fayyaa koo galata rabbii dhibee waan tokko illee osoo hin godhatiin sababiinsaa meeshaan guyyaa sana na tuqe hamma har'aatti riba yoo irra fullee sirriitti na rifaachisa waan jiruuf haa ta'u malee garuu maal godharee carraa koo ta'e mitiire yoon dide araba sitti waamee morma kee sirraa kuchisiisa waan naan jetteef anis waan godhu wallaalee kana murteessee eeshi jedhe malee waan kana dhugaa dubbachuuf abjuutiinuu argee waan hin beekneef rabbi dhabama ishee haa godhu rabbi kan alateen guddisiifiin ishee hin milkeessiin jechaa halkaniif guyyaa ammallee gara rabbii kootti bu'aa waan hin jiruuf walumaa galatti seenaan koo irraa barattu jedheen malee ani qaama kootti deebi'aa osoo hin taane seenaa asirra yeroo geessan na abaaruun keessa waa hin oolleef yoo na abaartanis homaa rakkoon qabuutii garuu akka isinirraa barattaniif ilmi namaa maal akka ta'e akka bartaniif malee akka isin na abaartan inumaa beekaatii sababiinsaa seenaa gara fuula duraatti itti deemaa jiru kun akka isin na arrabsitanitti sirriitti waanan beekaa jiruuf dhiifama narraa ta'a jechaa anis yeroo isheen gara biyyaa galuuf jettu yeroo duraa abbaa manaa ishee yookaas obboleessa kootti himee meeshaa akkasii fayyadamtii naanis akkas na gootee ammayyuu biyya namaa keessatti sammuu koo hin beekuu jedhee obboleessa kootti waan himeef innis guyyaa isheen magaalaa Finfinneetti dhuftu koottoo booleetti si fudha jechuun isheenis ishii jettee naannoo waggaa 19 booda walumaa galatti biyya arabaa keessatti umurii ishee fixxee waan jirtuuf haa ta'u malee innis fudhatee galee obboleettii koo maaliif gargar baatanii rakkoon keessan maalii jedhee yeroo inni gaafatu isheenis quuftee dhiira barbaacha baate kaa jettee yeroo isatti himtu ani gaafuman mana sanaa bahuuf jedhu meeshaa sana suura kaafadhee waan hin qabuuf sababiinsaa obboleessa koo waliin akkasaa walitti bu'an inumaan barbaada waan ta'eef innis isheen quuftee baatisiin jedhee maaliif anaaf ishee walitti buustaroonni naan jedhu dubbiin akkasii jedheen meeshaa sana karaa iimoo suuraa kaaseef yeroo ergu suuraa isaa durumaanuu qabamee innis baay'ee rifatee
qabeenyi hundi maqaasaa waan ta'eef amma narraa bahii wayyaa tokkollee osoo fudhatiin qullaa kee bahii jechuun lubbuu ishees homaa tokko hin goone ishee hin rukunne harka qullaa gara maatii isheetti darbee haa ta'u malee maatiin ishee mana seeraa halkanii guyyaa dhaabanii innis kaadee wanta akkana biraa hin qabdu buleettii kootu biyya arabaa taa'e ijaarrate malee isheen waan tokko hin qabdu jechuun dafqa ishee waggaa 19 abdee naannoo ji'a tokko yookaas baatii tokko teessee maraattee magaalaa Finfinnee keessa wayyaa ofirraa yaaftee soo qullaa deemtu namoonni biyya arganii namoonni baay'een isatu akkana godhe malee silaa maaliif akkas taate jechuun innis rakkoo sammuu ishee tuqe isa osoo hin taane meeshaa kana jechuun namoota fira ishee ta'an haadha ishee fi abbaa ishee obboleessa isheetti yeroo agarsiisu isaanis yaa rabbii intalli keenya nama akkasiitii jechuun guutummaa guutuutti naannoo waggaa tokko maraattee maatiinis dadhabanii gatanii haa ta'u malee ammallee maraattee waan jirtuuf obboleessi koo haadha mana biraa fuudhee abbaa ilmaa tokko waan ta'ee jiruuf sababiinsaa ofii ishee waan kana na gooteef anis obboleessi koo amma isheen maagineetii yookaas waan inumaayyuu ansirii argee hin beekne na qabsiiste lubbuu kootiin na doorsifatte malee waan kana haa turu ani dhiira waliin guyyaa tokko abadhee waan hin odeessineef garuu isheen waan kana na doorsifatte arabatti siqxee afaan arabaa waan beektuuf lubbuu koo baasti jedhee guyyaa sanaaf isheetiin jedhe malee wanti kun gurraan dhageettiifuu baay'ee waan nama sodaachisuuf ammallee maqaa ishee dha'uu baadhus biyya ishees maqaa dha'uu baadhus maraattee magaalaa Finfinnee keessa sababii obboleessi koo qabeenya ishee waggaa 19 ishee uwwateen akkasumatti qullaa qulqulluu ishee akkuma dhalatte magaalaa Finfinnee keessa yeroo deemtu namoonni baay'een suuraa kaasanii haadha manaa obboleessa kee ishee biyya arabaa turte akka itti maraatte ilaalii jechuu yeroo natti ergan anis homaa rakkoon qabu baga maraattee hojii isheen beektanii waan ishee maraachi jechuun meeshaa isheen fayyadamaa turte kanatu ishee tuqe jechuun anis suuraa ishee jedhee meeshaa shana jedhee walitti hidhee kan akka feesbuukii tiiktookii irratti gadhiisa waa hin ooluufis namoonni baay'een rabbi isheen fayyisiinii baga intala abaluu ishee akkana taate jechuun hamma har'aatti maqaan isheef maqaan maatii ishee miidiyaa kanarraa nyaatamaa waan jiruuf haa ta'u malee asirratti maaliif qarshii ishee yookaas dadhabbii ishee dhorkatte naan jechuu waan dandeessaniif isheenis dhaamsa isheen dhaammatte obboleessa kee waliin jiraachuu osoo hin taane ajjeesee meeshaa kanaan jiraachuu barbaada sababiinsaa inni nan dhiisu waan ta'eef animmoo lubbuu isaa baasuu barbaada jettee waan natti himteef anis obboleessa koo osoo isheen lubbuun baasiin waan kana osoo isheen hin fayyadamin hinumaa biyya keenya gaafa isheen kana geessite waan kun babal'achaa waan deemuuf ofuma ishee du'uu qabdii yookaas maraachuu qabdii kan jedhamu anis karoorseen itti arge waan ta'eef haa ta'u malee galata rabbii hamma har'aatti anis obboleessi koos jireenyuma nagaa jiraachaa jirra ani garuu qaamni koo amma har'aatti sixitti yookaas sodaa waan natti dhagahamuuf halkaniif guyyaa riba naannoo waggaa 8 fixee jira garuu yoon rafullee yoon taa'ullee meeshaan guyyaa sana na saabe hamma har'aatti na keessaa sixitti yookaas akka sodaa waan ta'uuf mee isin namoonni seenaa koo dhageessan badiin kee akkasii booddeetti rabbi isin dhiisu naan jettumoo baga akkas goote jettumoo rakkoon na bira jiru maalii ka ishee jiru bira jiru immoo maalii mee yeroo hedduu deddeebi'ee yeroo namoonni baay'een na beekan haadha manaa obboleessa kee qarshii yoo hubattee si tokkos gochisiisee boodatti atis kan si maraachuu hin dhabiine namni naan jechaa waan jiruuf mee isin badiin koo eessatti ani haaloo baafachuuf obboleessi koo akka ishee hubatu dubbii kan taate adda isaan baasis anuma waan ta'eef mee itti badii qabdaa jara maaliif akkana gootee meeshaan sun maal rakkoo qaba naan jettumoo hinumaa lubbuu ishee maaf baasuu diddan jettumoo badii koo anis ofirratti fudhee waan godhamuu qabu gochuu waan hin barbaaduuf mee yaada keessan barbaadaa hundi keessan hedduu galatoomatti obboleettiin keenya. Seenaa kennu erguuf hedduu galatoomii dhugaa dubbachuuf waan kana yeroo dubbise baay'ee takka
qaamni kiyya na qorree keessa hambisaan deeme akkuma isin jeen seena nama keessa hambisaa sababiinsa waan safuu garmalee cabsu ergitanii waan akkas akkasii warra dhiiraatti ergaa kan akka gammachiis tashoome akkuma dura isiniin jedhe inni seenaa akkasii dabarsa waan ta'eef warra irratti ergitanii gaariidha. Ani waan garmalee safuu cabsu keessa hambisaa deema garuu tampileedii gubbaa isinii kaha waan akkasiillee baalagii garmalee ta'e akkuma beektan yuutuubiin hin qabata tampilee irratti kanaafuu obboleettii keenya baga rabbisii baase jechuu barbaada. Ijoollee baay'een waan kana faashinii wayiitti fakkaachuu danda'a yookaas immoo geexii wayii gaarii wayiitti fakkaachuu danda'a. Gaafa biyya namaa kana keessa ufnu biyya keenya keessaa abbaa manaa abuu yookaas immoo dhiira abuu osoo hin taane rakkoon biyyaa baanee fi tokkoffaa qarshii abuudha, lammaffaa hiyyummaa keessaa bahuudha, sadaffaa mana gaarii ijaarannee booda irratti mana jireenyaa gaarii takka keessa jiraachuu fi arfaffaan ilma namaa kamii oluu taanee argamuu fi hiyyummaa sana keessaa bahuu fi jechuudha. Garuu gaafa as geenye immoo tarii ijoollee Filiippiinii kan akka Bengaalee, Indoneesiyaa warri kun waan akkasii fayyadamu waan ta'eef isaan waliin gaafa walitti dhufne waan kana yoo fayyadamne miidhaa guddaa qaba. Waan kana ijoolleen baay'een natti ergachaa turan ni beektanii miidhaa gadameessaa qaba, da'umsa irratti rakkoo qaba, waa dagachuu irratti rakkoo qaba, jilbas caccabsuu irratti rakkoo qaba, umurii kee gabaabsuu irratti rakkoo qaba. Inumaayyuu maashiniin sun chaarjii yoo si keessatti uumate chaarjiin sun yeroo dhaabate inumaa du'uurallee haga si geessisutti hin jira jechuudha. Sababiinsa ibsaatiin waan hojjetuuf tarii ibsaan sun tabalaasha'uu danda'a. Maaliif namni harkaan hojjete waan ta'eef wanti sun meeshaa namni harkaan uumedha. Kanaafuu lubbuu namaa baasuuf badaa yeroo dheeraa fudhata jedhee hin yaadu. Ijoolleen keenya waan kana akka gaariitti yookaas immoo akka faashinii wayiitti fudhattanii abaluun akkas godhanis akkas gochuu qaba jettan rakkoon biyyaa baanee fi rakkoo qarshii abuu hiyyummaa fi biyya sana keessaa ani akkamitti abaluun mana gaarii ijaarate ani immoo mana akkasii keessa jiraadha. Abaluun qarshii qabaate ani immoo maa qarshii dhabee abaluun magaalatti galee ani immoo maa baadiyyaatti galee waan akkasiif biyyaa baane malee gonkumaa ilmi namaa kamuu abbaa qabeenyaa ta'e namni biyya arabaa kana dhufe hin jiru. Immoo gaafa biyya kana geenyu immoo qarshii keenya walitti qabanne waggaa 2 keessatti mana tokko bitanne gara biyya deebuu hin dandeenya. Waggaa 2tti osoo birrii kee walitti qabattee mana tokko hin bitatta deemtee gaa'ila kee dhaabbachuu hin dandeessaa jechuudha. Sababiinsaa waan akkana qaama ofiitti butuun inumaayyuu hojiitti biyya arabaa kana keessaa hojjettu faayidaa siin qabu. Gara biyya kee galtee qaansiraa hojjetattee yoo fedhii dhiiraa qabaatte dhiiruma sana waliin fayyadamuuf siif wayya malee walumaa galatti namoonni baay'een ani qarshiin barbaada, ani mana gaariin barbaada jecha qaama isaanii immoo balleessa. Kun faayidaa takka hin qabu kisaaraa mataa isaati jechuudha. Gaafa biyya galtee booda irratti gadameessi kee opereeshinii haa ta'u jedhan birrii miiliyoonii meeqasii gahuu hin danda'u. Sababiinsaa har'a gadameessi kee waan jabaatu tokko yookaas immoo waanuma cimaa wayii tokko sitti fakkaata malee waanuma tokkoon osoo kuttee gadamee sana keessa har'a opereeshinii gochuuf birrii meeqasii gaafatu. Kanaafuu harkaan bittee qarshii ofiitiin bittee meeshaa waan kana fayyadamuun inumaayyuu biyya fagoo irraa dhufa waan ta'eef birriinsa birrii guddaa waan ta'eef birrii isa ittiin bittu an dhugaa rabbii yeroo ijoolleen tokko qarshii isaa dubbata hin dhagaha lafa tokko tokkotti bitattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Dhugaa rabbii kisaaraadha kuni. Kanaafuu obboleettii keenya yaada kiyyaan akka yaada kiyyaatti akka nama tokkootti osoo itti himuu dhiistetti ta'e baay'ee gaariidha jedhee yaada. Sababiinsaa isheen waan gaarii hojjetteef osoo hin taane isaan gidduu galtee isheen akkasii sana jechuu badii qabda. Ati lubbuu kee baafattee jirta waan ta'eef rabbi irratti si'iisa jettee sooyiftee gaarii ture. Waggaa 19 dafqashee abdee maraachuu jechuun xiqqoo natti ulfaate dhugaa dubbachuu fi immoo bakka maashinii sanaatti yookaas immoo bakka meeshaa isheen bitte sanatti baay'ee na gaddisiiftee jirti. Garuu siin sababii godhattee yeroo isheen maraattu namni immoo akkanatti yeroo si abaaru xiqqoo ulfaata. Namni keenya baay'een namaan hubatu maaliif akkas gooti haadha manaaf abbaa manaa gidduu maaliif galtee kan jedhu malee rakkoo mucayyoo sanaa maal akka isheen fayyadamaa turte namni beeku hin jiru. Kanaafuu sillee baga lubbuu kee rabbi si baase jechuu barbaada. Ijoolleen keenya afaan ofii dubbachaa yoo afaan arabaa beekan ijoollee afaan oromoo yookaas immoo afaan arabaa hin beekne ittiin doorsisanii jechuudha. Haa mucayyoon kun fakkeenyaaf abbaan manaa ishee obboleessa ishee kanaatti walumaa gala sayyuu jedha jechuudha. Sayyuu ishee ergitaatee jiraatte akkamittiin araba sitti waamaa yookaan akka arabni si qaltu godha yoo ati maashinii kanatti hin fayyadamne jechuun niitii obboleessa ofii taate kana jechuun kuni dhugaa dubbachuuf marziidha. Intalummaan suniyyuu marzii yookaan summiidha jechuudha. Ani maraachuu isheetti hin gaddine qullaa galuu isheettis immoo hin gaddine garuu
namni tokko immoo gaafa jireenya namaa gidduu galee nama sanaan gaafa namni adda bahu umrii guutuu namni nama nyaachaa hafa. Isa jedhamuuf malee badii takka hin qabdu akka yaada kiyyaatti. Sababiin isaati lubbuu kee baafattee baddee booddeetti immoo isheen obboleessa kee ajjeesanii obboleessa keetti himte hamma tokko badii qabda jedhee ani yaaduati. Kan waa'ee meeshaa sanaa immoo rabbi naaf haa dhiisu. Badii akkasii halkanii guyyaan bu'aa kan jette rabbi siif haa dhiisu. Itti yaaddee miti isheetu dirqamaan akkasii godhee badii ishee hunda rabbiin ishumatti haa deebisu. Warra akkasii kana immoo rabbiin haa qajeelchu. Sababiinsaa waan aadaa biyya keenya irra hin jirre lammii biyya biraarraa fiduun faayidaa hin qabu. Inumaayyuu intaloon sun maraachuun ishee baay'ee gaariidha. Maaliif akkuma obboleettiin keenya jette biyya keenya keessatti osoo kun fuute galtee hin babal'ata jechuudha. Maaliif akkuma ishee kana barsiiste tokkollee hin barsiisti. Tokkos waan gaariidha jedhee irraa barata. Inumaayyuu gara booddeetti ani dhiira maattiin godhaa waan akkasii na gargaara jechuun jireenya ofii diiganii gara kanaatti deebi'u dhufa jechuudha. Walumaa galatti maraachuun ishee haganatti nama hin gaddisiisu. Garuu sababii nama tokkotti maraachuun nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een kaayyoo keessa hin dagatiina. Qarshii keessa walitti qabadda. Waan akkasiirraa sirriitti fagaadha. Kaayyoo biyyaa baataniif hin dagatiina. Tarii kaameraan mana keessa hin jiru maaltu arga jettanii miidhaa akkasii yoo ofirraan geessan miidhaan isinuma ta'a jechuudha. Booddeetti miiliyoonni takka miiliyoonni lama qaama sana isinii deebisuu hin danda'u. Ijoollee baay'ee yeroo seenaa isaanii dubbisuu dhaggeeffatanii ittiin yeroo baay'ee seenaa waan akkasiirra baay'ee dubbadha. Ijoolleen baay'een gadameessi koo sababii kana akkas ta'e kan jedhan baay'ee isaanii agahaa turtanii miidhaa gadameessaa malee fayyaa gadameessaa hin qabu waan ta'eef waan kanarraa walumaa galatti bareechaa of eegaa. Warri immoo ani keessa bahuu dadhabee waan akkasii keessa jira warri jettan gadi fageenyaan doktoorii waan akkasii gorsa deemaa gorsa doktoorii fudhaa akka dogoggoreetti ifama hundi keessan turtii gaarii.